Tajaajila. jechuudha. Dhaquudha jechuudha. So kanaaf digital marketingii walumaa galatti biraandii keenya oomisha keenya online irratti gurguruudhaaf maal godhu jechuudha. Karaa intarneetiitiin fayyadamnee maamiltoota horachuudha. Inninis weebsaayitii akka weebsaayitii qabaachuudha yookaan immoo onlaayinii bakka onlaayinii daldala keenya onlaayiniitti gurguru qabaachuudha. Google googilii jalatti SEO keenya immoo search engine optimization yeroo namoonni search godhanii AI irraa illee search godhan meeshaalee wayii tokko barbaadame meeshaa biraandiin isin bira jiru akka ta'u ta'e AI'n sunillee maali weebsaayitii irraa wabii fudhatee meeshaan sun jiraachuu geessuuf liinkii weebsaayitii keessanii geessuu danda'a jechuudha. Sooshaal miidiyaan akkuma ammaan tan isin jedhamu kan feesbuukii, instaagiraamii, tiiktookii, eksii, yuutuubii fi kana fakkaatan. Imeeyil maarkeetingiinis immoo imeeyil maarkeetingiin immoo waan isin ol baaftan tokko akka namootaaf imeeyilli ta'e dhaqu nama ammallee immoo akka dhufee weebsaayitii keessan sana yookaan immoo miidiyaa keessan fayyadame sana maal godha jechuudha. Lammaffaa akka inni deebi'uuf notifikashinii kan kennuuf jechuudha. Beeksisa kaffaltiidhaa immoo akka Google Aadsiidhaatii fi Facebook Aadsiidhaa. Amma fakkeenyaaf Facebookii osoo ilaaltaniiti Aadsiin jidduu irratti isin dhufuu danda'a yookaan immoo dhuma irratti dhufuu danda'a jechuudha. Google Aadsii gaafa jennu ammaan tana amma fakkeenyaaf appilikeeshinii tokko tokko iimoo fa'aa yookaan immoo kubbaa fa'aa ilaaluudhaaf appilikeeshina garaagaraatiin gaafa ilaaluudhaaf isin yaaltanii maal qaba? Aadsiin dhufee achirratti isin cinqa kan isin skip fa'aa gootanii that is promotion type of promotionidhaaf jechuudha. Beeksisa inni suni.
So isaan suni AdMobi jedhamu kan appilikeeshinii irra kan jiran jechuudha. AdMobiidha. Googiluma jalatti jechuudha sunillee kan hojjetu. Inni biraa immoo Facebook Adsii illee akkasumatti immoo Facebook namaa irratti Adsiin mul'atee peejiiwwan namoota hedduu bira akka inni ga'u kan godhu jechuudha. Fakkeenya qabatamaa yoo ilaalle amma fakkeenyaaf kaaffeen tokko Habashaa Kaaffee kan jedhamu Finfinnee keessatti argamaa jennu. Habashaan Kaaffeen Finfinnee keessatti argamu tokko erga Feesbuukii, Inistaagiraamii fi Tiiktookii irratti suuraa bunaa fi viidiyoo adda addaa qoodee booda maamiltoota haaraan dabaluu jalqabu. Gurgurtaanis saffisaan guddachuu yookaan immoo odeeffannoon bunni gaariin mana san jiraachuu isaadha. Yookaan immoo wanni nyaatamus haa ta'u, wanni dhugamu juusilee garaagaraallee haa ta'u, isaan bira jiraachuu isaaniidha. Karaa ittiin salphaa ta'ee bara kana keessatti ittiin hojjechuu danda'anii ittiin beeksifachuudhaan biraandii isaanii ijaaranii maamiltoota ittiin horachuu danda'anii galii isaanii ittiin guddisan keessaa tokko jechuudha. Yoo akkasitti kalaallu ta'e jechuudha. Maarkeetingii aadaatii fi maarkeetingiin dijitaalaa kunoo maali garaagarummaan isaanii erga laalleefu jechuudha. Maarkeetingiin aadaadhaa daldaltoonni yeroo dheeraadhaaf beeksisa TVdhaa, raadiyoo fi biilboordii fayyadamaa turan bara dheeraa keessa abbootiin keenya afaan hundinuu jechuudha. Garuu yeroo ammaan kana immoo intarneetiin teekinooloojii dijitaalaa filannoo haaraa fi bu'a qabeessa ta'anii argamanii jiru jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu kaayyoo tokko qabu. Garuu kaayyoo tokko qabu sababa kaayyoo tokkoo fi isaan maamiltoota bira gahan. Garuu meeshaa tooftaadhaa fi akkaataan hojii isaanii immoo adda adda jechuudha. Ogeessi maarkeetingii gaariin yeroo fi bakka sirrii irratti meeshaa sirrii filachuu danda'a. Maaliif jennaan isin akka gaafa ogeessa dijitaal maarkeeting gaafa taatan meeshaa sirriitii fi yeroo barbaachisutti meeshaa sirriidhaa kami jettanii ilaaltanii adda baasuu danda'uu qabdan jechuudha. Yoo ilaalle maarkeetingii aadaatii fi maarkeetingii dijitaalaa kana wal cinatti maarkeetingii aadaa versus traditional marketing versus digital marketing yoo kalaalu taate mee marketingiin aadaa duraanis mee maal fa'aa of keessaa qaba yoo kan jennu taate offline isaan kun kanneen akka TV fa'aa, raadiyoo, biilboordii fa'aa yeroo ta'uu danda'an jechuudha. Garuu marketingiin dijitaalaa immoo kanneen akka onlaayiniidha. Isaan yeroo hundayyuu jechuudha. Onlaayinii yoo daataa bante malee isaan Nagaamu kukkutaa. neetwoorkii keeti moo kanuma nama hundaati? Namoonni Ayidiin kan isaatiin dhaga'amu jira. okay, yeah, neetwoorkii keeti ta'uu danda'a. So yeroo baay'ee maali maarketingii dijitaalaa kan jennuun immoo onlaayinii waan hojjetudha jechuudha. Onlaayiniidha kan inni kan hojjetu. Kanneen akka Googilii, Feesbuukii, weebsaayitii, Tiiktaakii, Yuutuubii isaan kunniin hundinuu maali dijitaal maarketingidha jechuudha. Baasiin isaanii immoo akkamii? Mee baasii isaanii yoo kan ilaallu taate jechuudha. Maarketingiin aadaa yeroo baay'ee gatii guddaa gaafata. Baasii guddaa gaafata. TVdhaan beeksisa tokko hojjechiifachuudhaaf jechuudha. Raadiyoo irratti, biilboordii irratti akkasuma jechuudha. Garuu maarketingii dijitaalaa immoo baasii xiqqaadhaan jalqabuu dandeessa jechuudha. Baasii xiqqaa ammaan tana fakkeenyaaf amma TVdhaaf channel TV tokkoon bana yoo jette yookaan immoo raadiyootiin jalqaba yoo jette baasii hammam akka inni si gaafatu tilmaamuun sin dhibu jechuudha. Garuu immoo inni dijitaal maarketing kun immoo feesbuukiin jalqaba yoo taate baasii baay'ee xiqqaadha jechuudha. Waan intarneetaa qofaa fi bilbila qabaachuu qofa si gaafata jechuudha. Maamila filachuu irratti maarketingiin aadaadhaa kuni akka TVdhaa, raadiyoo fi biilboordiidhaa kuni eenyu bira akka gahuu qabu hin beektu namuma banee dhaggeeffateetu dhaggeeffate jechuudha. Kanaaf inni kuni maamiloota bira gahuu irratti maamila filachuu irratti rakkisaadha kan aadaa. Garuu immoo maarketingii dijitaalaa keessa immoo sirriitti filachuu ni danda'ama. Amma fakkeenyaaf feesbuukii yoo ilaaltan taate feesbuukiin ammaan tana qabiyyee kontentii yeroo baay'ee viidiyoo yoo isin riilsii wayifaa yoo ilaaltan ta'e qabiyyee isin ilaaltan sana kan inni irra deddeebi'ee isinii agarsiisu jechuudha. Isinii agarsiisu. Waa'ee kubbaati kaati yeroo baay'ee feesbuukii irra ilaalte irra turtee ilaalte yoo taatu waa'ee kubbaa suni taphni kubbaa baay'inaan gara feesbuukii keetii irratti dhufaa deema jechuudha. Dhufaa deema. Kuni maali? Kontentii ati barbaaddu sana filatee gara keetiitti fidaa jechuudha. So namni waa'ee gabaa keetii sana barbaadu yeroo baay'ee waa'ee gabaa waan ati onlaayinii irra dhiyeessu sana barbaadu waan akka isaan irratti xiyyeeffannoo godhu waan ta'eef namoota akka isaan filatee isaan bira dursa isaan bira geessa jechuudha. Bu'aa madaaluu irratti bu'aa madaaluu. Bu'aa madaaluu irratti kanneen akka TV, raadiyoo fi biilboordii kana fa'aa irratti bu'aa madaaluu illee rakkisaadha.
Garuu immoo digital marketing irratti immoo baay'ee salphaadha jechuudha. Wal quunnamtii irratti akkami yoo jennee kataatu tokko irraa gara tokkootti kan aadaa kun jechuudha. Kana jechuun TV irraa tamsaasa qofa gamas geessite malee gamas isa bira dhaqe malee fiidbaakii wanni yookaan immoo gara keetitti deebi'ee dhufu isarraa gara kee deebi'ee atirraa dhageessu fiidbaakii nama sanaa waan argattu hin qabdu jechuudha. Garuu isa immoo digital marketing feesbuukii, tiiktookii maalii kana fa'aarratti immoo maali kallattii lamaaniin jechuudha. Yaada innis achumatti yaada achumarratti yaada wal jijjiiruu dandeessan jechuudha. This one is simple. Weebsaayitii illee akkasuma jechuudha. Jijjiirama gochuu irratti maali? Akka garaagarummaan isaanii maaltu jira? Jijjiirama bu'uuraa fiduu irratti. Jijjiirama irratti TV aadaa kuni yeroo fudhata. Garuu immoo kan maarketingii dijitaalaa kun immoo yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Maarketingiin aadaa kanneen akka televezyiinii fi raadiyoo, gaazexaa, beeksisa maxxansaa, biilboordii fi paampileetii, sagantaalee qaamaa yookaan immoo fiizikaal eventii fa'aa of keessaa qabu yommuu ta'u, maarketingii dijitaalaa immoo weebsaayitii fi googil maappii iddoo argamaallee qaba jechuudha. Googil maappii illee irra keessee jechuudha. Feesbuukii, Instaagiraamii, Tiiktaakidhaa fi Yuutuubii, iimeeyil maarketingiidhaa fi Googil Aadsii, beeksisa kaffaltii yookaan immoo PPC fa'aallee kan of keessaa qabudha jechuudha. Chaanaalonni maarketingii dijitaalaa immoo chaanaalota akkamiiti? Jennee yookaan ilaallu taate mee ammaan tana chaanaalota maarketingii dijitaalaa yookaan dijitaal maarketingii kana haa ilaallu jechuudha. Amma tiyooremii isaa gaafa ilaalle gaafa piraaktikaalillee gaafa itti deebinee sagantaalee gaafa piraaktikaalii irratti seennullee immoo baay'ee isinii gala jechuudha. Isiniif gala jechuudha wanni kuni. Yoo daldala keenya onlaayinii irratti guddisuu barbaanne karaa adda addaa fayyadamuudhaan maamiloota keenya bira gahuu dandeenya. Karaan kunis immoo chaanaalota maarketingii dijitaalaa yookaan immoo dijitaal maarketingii chaanaalsii jedhamu. Isaan kun jechuudha. Chaanaaliin hundinuu hojii adda addaa qabu. Ogeessi maarketingii gaariin isaanii walitti makuudhaan haala gaarii isaan kana hundayyuu maal godhu walitti makuudhaan fayyadamuun baay'ee gaariidha jechuudha. Mee ammaan tana chaanaalonni jiru sun immoo akkami? Mee chaanaalota jiran kanneen chaanaalota dijitaal maarketingiidhaa jiran kanneen akkamiiti jennee haa ilaallu. Tokko weebsaayit maarketingiidha. Bakka daldala onlaayinii ijaaruun amanamummaa dabala. Bakka daldala onlaayiniidhaa ijaaruudhaan bakka daldala onlaayiniidhaa itti ijaaruudha jechuudha. Weebsaayitii jechuudha. Weebsaayit maarketing kan jennuun bakka daldala onlaayinii ijaaruun amanamummaa dabala. Akkasumallee immoo namoonni googilii irratti si arguufillee ni gargaara jechuudha. Biyya kamirraayyuu yoo sarchi godhame yookaan immoo waan barbaadan tokko meeshaa ati qabdu tokko meeshaa sana googilii irratti barbaadu yookaan kiroon googilii yookaan googilii sana sarchi godhu yoo ta'e weebsaayitii keessatti irraa fuudheeti jechuudha kan googiliin geessuuf. Wantoonni nuti guyyaa guyyaadhaan googilii irraa sarchi goonee argannu kuni waan duraan googiliin waan ofii xiinxalee geessaaf osoo hin taane gaafii keessan irra dhaabbateeti weebsaayitii kamirra weebsaayitii eenyutirraa weebsaayitii kamirra online presence kamirra waa'een kanaa baay'inaan jira jechuudha. Weebsaayitii kee filatee kan gaafii isatti dhiyaatu sana close relevance kan qabu weebsaayitii qaburra fuudhee nama sanaaf geessa jechuudha. So website marketing is one of the digital marketing channels baay'ee murteessaa jechuudha. Gurgurtaalee garagaraatiif illee waan fayyadu. waan ta'eef jechuudha. Kan biraa SEO'dha. Weebsaayitiin kee Google irratti ol ka'ee akka mul'atu gochuudha. SEO'n immoo SEO'n Search Engine Optimizations jennaa jechuudha. Kun qorannoo keywordidhaa fi fooyya'insa barreeffamaallee of keessaa dabalata jechuudha. Isa kana qabatamaanis ilaalla jechuudha fuulduratti. Social media marketingii kan biraa immoo jechuudha. Channel inni sadaffaan social media marketingidha. Kanneen akka Facebook, Instagram, TikTok fi kan biroo fayyadamuudhaan maqaa daldalaa ijaaruudhaa fi maamiloota waliin wal quunnamuu dandeessa jechuudha. Maamiloota waliin. So nuti immoo social media kana immoo digital marketing channelota kanneen akka TikTok, Facebook, Instagram kanneen hundayyuu maaliif itti fayyadamuudha jirra. Followers xiqqaa miti waan fedhe haa qabaattu. Waan fedhe qabaadhu.
So otoo deemtee namatti himin wantoonni kana na bira harkattuu waan meeshaa xiqqoo qabdu tokkollee takka immoo dandeettii xiqqoo qabdu tokkollee gurgurachuudhaaf osoo waan hin taane irratti yeroo kee dabarsuurra dandeettii kee qabdu xiqqaa sana isaan irratti xiyyeeffattee wal jala isaan irratti hojjetaa deemta akka ta'u ta'e san keessatti muuxannoon keetillee guddataa deema dandeettii keetillee gurgurachaa deemuun dhufa jechuudha. Kan biraa content marketingidha. Content marketing kan jedhuun immoo qabiyyeedha. Qabiyyee qopheessuudha jechuudha. Content creation of keessaa qaba. Qabiyyee gaarii qabu. Gatii qabu. Kan akka biloogii, viidiyoo fi suuraa uumuu fi namoota harkisuu keessatti gargaaran kanneen garagaraa yoo hojjechaa adeemtu ta'e so content creating namootaaf illee gochuudhaan contentii dandeettii akka isaan qabda yoo ta'u ta'e waan ati salphatti gara bu'aatti jijjiirachuu dandeessu keessaa jechuudha. Email marketing kan jennuun immoo teessoo emailii maamiltoota walitti qabuun teessoo emailiidha yookaan immoo emailii maamiltoota walitti qabuudhaan odeeffannoo haaraa gatii addaatii fi beeksisa itti erguudha jechuudha. Aawutoo gootee wayita ati oomisha tokko baaftu pilaatfoormii keetirratti onlaayin pireezensii keetirratti weebsaayitii keetirratti gaafa ati baafte maal godha jechuudha. Awutomaatikaalii emailed nama saniif godha jechuudha. Kan biraa immoo paid advertising kan nuti jennuun jechuudha. Beeksisa kaffaltaati. Inni kuni Google Adsdhaaf Facebook Ads irratti beeksisa Facebook Adsdhaaf fi Metaadhaaf kafalleeti jechuudha. Kan inni Facebook kan inni nuuf hojjetu promote kan inni nu godhu jechuudha. Just like that Google Adsdhaaf illee akkasuma jechuudha. As keessatti wanni isin beekuu qabdanii Facebook Adsiin kuni biyyoota itti Facebook contentiin monetizii ta'an monetization isaanii eligible ta'an keessatti Facebookiin yoo amma fakkeenyaaf namni tokko $100 kafaluudhaan akka isaa beeksifamu yoo barbaadu ta'e parsantii 30 dhaabbata meettaa warra Facebookaatiif gahuudhaan kun immoo Adsii eligibility ta'an yookaan immoo Facebookii eligibility ta'an peejiiwwan eligibility ta'an monetizationidhaaf jechuudha. Eligibility ta'an irratti Adsii garsiisuudhaan maal godha isaaniif saantima xixiqqoodhaan namoota gargaraatiif hiruudhaan isaan immoo kanuma namni kafaleef sanirraa monetization sun kan ta'u kanuma namni kafaleef sanirraa persantii 70 namoota Facebookii irratti qoodu sanirratti saantimaan facaasee maal godha jechuudha. Isaan akka hiratan godha jechuudha. Kun immoo maali? Isaan bifa saniitiin beeksisa garaagaraatirraa walitti qabamuudhaan monetizii ta'ee maallaqatti walitti qabamee Facebookiin irraa kafalamaaf jechuudha. Googiliin amma fakkeenyaaf persantii 2 $100 yoo kafalamu ta'e $2 isaaf hafee $98 bifa sanaan facaasa jechuudha. Facaasa jechuudha. Weebsaayitiilee garaagaraarra. Waa'ee teekinooloojii naa beeksisi. Waa'ee dhaabbata teekinooloojii qabda yoo ta'e yoo waa'ee dhaabbata teekinooloojii sana naa beeksisi jetteen Googiliidhaan maal godha jechuudha. Googiliin beeksisa ati naa hojjedhu jetteen sana foormii beeksisa ati guuttee kafaltaa peeyimentii itti raawwatte sana sagalee isin hunda bira hin jiru? Injira nu bira injira. Ni jira neetworkii keeti. Jira nagaa. Wanni njoo ifa miti? Ifa. Sanaaf amma Googilii irratti $100 kafalte yoo ta'u ta'e waa'ee teekinooloojii dhaabbata teekinooloojii qabaatu tokko dhaabbata teekinooloojii wayii tokko eegaltee dhaabbata teekinooloojii sanaa beeksiseettaan Googiliin maal godha? Weebsaayitoota waa'ee teekinooloojii irratti xiyyeeffatan qofa irratti kan isin beeksisu. Maal jedhee waan yaaduuf? Namoonni waa'ee teekinooloojii barbaadan weebsaayitii waa'een teekinooloojii irra barraa'e irra dhufu san barbaadu san irratti argamu jedhee waan yaaduuf wanni ati beeksifachuu barbaadde kunis teekinooloojiidha waan ta'eef namoonni yookaan maamiltoonni waa'ee teekinooloojii barbaadan weebsaayitii waa'ee teekinooloojii barsiisan yookaan immoo qaban irratti argamu jedhee waan yaaduuf weebsaayitoota waa'ee teekinooloojii barreessan. Biloogiilee sanarra barreessan yookaan immoo waa'ee teekinooloojii barsiisan irratti beeksisa sana raabsa jechuudha. Oseetuma waa'ee seeraa kan waa'ee teekinooloojii ati na barsiisi jetteen waa'ee seeraa weebsaayitii baay'inaan waa'ee seeraa barreessuu irratti hin raabsu jechuudha. Kan waa'ee seeraa irratti kan waa'ee nyaataa waa'ee nuutirishinii irratti bifa sanaan qooda jechuudha. Maaliif jennaani kan fedhii waan sanaa fayyadamuu qaban
achirratti argamu jedhee waan yaaduuf jechuudha. Chaanaal maarkeetingii isaan kanneeni fuulduratti illee bal'inaanis ilaalaa deemna jechuudha. Jechoota furtuu dijitaal maarkeetingii keessa jechoonni furtuunoo maali? Ogeessi maarkeetingii dijitaalaa tokko jechoota hojii kana yoo sirriitti hin beekne ta'e bu'aa hojii isaa irratti madaaluun baay'ee isa rakkisa. Bu'aa hojii isaa illee madaaluun nama rakkisa jechuudha. Lakkoofsi maarkeetingii keessanii afaan hojiiti. Lakkoofsi maarkeetingii yookaan immoo maamiltoota keessanii afaan hojii hangam takka hanga isin beektanidha. Hanga isin beektaniin madaalama jechuudha. Kanaaf murtee sirrii kennuudhaaf jechoota kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf taargeet aawudiyensii waan jedhamu digital marketing keessatti taargeet aawudiyensii baayer parsanaa kan jedhaman impireeshinii reech engeejmentii konvershin CTR dhaa fi rooyii feesbuukii keessammee seentanii gaafa daashboordii irra seentanii ilaaltan wantoota kanneen argine taargeet aawudiyensii kan jedhamu kan I think yoo baayer parsanaallee arguu baattan impireeshiniin jira reechiin jira engeejmentiin jira CTR'n jira jiru jechuudha. Kan weebsaayitii illee akkasuma jechuudha. So isaan kana beekuu qabdan jechuudha. Mee namni waan Facebook daashboordii isaarra seenee waan kana ilaalame reechii nama meeqa bira ga'ee argitanii? So hiika isaanii yoo kan ilaallu taargeet aawudiyensii jechuun immoo maal jechuudha? Maamila kaayyoo yookaan namoota oomisha kee bituuf carraa guddaa qaban kan nama bira ga'uu qaba jedhamee yaadamu san bira yoo haga'u ta'e. Fakkeenyaaf dargaggoota umrii amma waa'ee ispoortiidhaati kaati gadhiifta yoo ta'u ta'e dargaggoota umrii 15 haga 35 bira kan inni hedduu geessu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dargaggeessi umriin isaa amma 15 haga 35 gidduu jiru tokko ispoortii jaallata jechuudha. Yaaduudhaan kan inni geessu jechuudha taargeet aawudiyensii. Kan biraa immoo dargaggeessa haa ta'u nama guddaas yoo kan ta'u ta'e kan inni filatu maali? Nama waa'ee ispoortiidhaa irra deddeebi'ee ilaalu bira kan inni geessu jechuudha. So kunniin maal jedhamu? Taargeet aawudiyensii jedhamu. Digital marketing afaan digitaaliidhaati. Afaan digital marketingii keessatti jechuudha. Jechoota ijoo nuti beekuu qabnu keessaa. Baayer parsanaa kan nuti jennuun immoo maali? Baayer parsanaan fakkii maamilaa sirrii jechuudha. Nama tokko fakkeessuun ibsuu. Amma fakkeenyaaf Hannaa jaamtii umriin isii 27 hojjettuu waajjira galiiwwanii magaalaa Finfinnee yoo ka jennu taate jechuudha. So namaaf waa'ee nama sanaa baayoo isaa yookaan maali baayer parsanaan maamilli dhufee waa bituuf tokko maamilli kun eessaa dhufee eenyu inni jettee beekuudhaaf maamila sana sitti agarsiisu jechuudha. Umrii isiillee naqala taate hojjettuu yoo isiin kaayyattee ka jiraattu taate duraan piroofaayilii isii guuttattee yoo ka jiraattu taate jechuudha. Nama digital marketing irratti bituu fi gurguruudhaaf illee muuxannoo qabu yoo ka ta'u taate haala kanaan sii fida. Impireeshiniin immoo maali? Impireeshiniin yeroo beeksisi mul'ate lakkoofsaan jechuudha. Lakkoofsaan kan nutti agarsiisu. Beeksisni kuni hagam takka mul'ate waan jedhu. Beeksisni amma fakkeenyaaf beeksisni kun impireeshiniin isaa 6,000 yoo ka ta'u ta'e yookaan immoo 6 yookaan 600 yoo ka ta'u ta'e inni kuni maali? Beeksisni nuti onlaayinii irratti beeksifne suni namoota hanganaa bira yeroo hangana mul'ate. Yeroo hangana fuula hanganaa irratti mul'ate waan jedhu kan nu agarsiisu jechuudha. Maali kuni? Impireeshinii jaama jechuudha. Riichiin riich kan jennuun immoo namoota adda addaa dhugumaan beeksisni suni namoota meeqa bira gahan dhugumaan nama meeqaatitu beeksisa maxxanse kana argee jira jechuudha. Argee jira waan jedhu. Amma fakkeenyaaf namni 3,500titu Facebook Reelsii tokko amma fakkeenyaaf TikTok gadhiifte viyuun isaa meeqa? 3,000. Yoo viyuun isaa 3,000 ta'e viyuun 3,000 jechuun
Riichii yookaan immoo namoonni inni bira gahee viidiyoon keessan itti mul'ate nama 3,000 jechuudha. Kan biraa engagement-dha. Hirmaannaa maamilaa waan keessan jaalachuu laayikii, koomentiidhaa fi sheerii isaadhaa kana jechuudha. Laayikii fi koomentii fi sheeriin kun immoo ol ga'uun isaa immoo riichimentii illee akkasumatti ol kaasa, ol dhiiba. Kanallee hubachuu qabdan jechuudha. Engeejimentiin hirmaannaa maamilaa ta'uu keetii yookaan hordofaa ta'uu isaati. Konversiinidha inni biraa. Tarkaanfii barbaadamu fudhachuudha konversiinii jechuudha. Bittaa galmeedhaa fi kan kana fakkaatan. Namoota dhufe maamila dhufan keessaa weebsaayitirraa yookaan immoo diijitaal maarkeetii keessan yookaan e-koomersii keessan irratti namoota dhufan keessaa konversiiniin ajaja yookaan ajajatanii waan fedhii barbaadan sana bitachuu isaanii yookaan immoo irraa qooda fudhachuu yookaan immoo bittaaf gurgurtaa isin jettutti konversiinii yookaan immoo wal dubbiin adeemsifamee gurgurtaadhaaf progress gochuudha jechuudha. CTR kan jennuun immoo dhibbantaa cuqaasaati kun. Amma fakkeenyaaf Google Ads'dhaan yookaan immoo Facebook Ads'dhaan akka Facebook namarra facaasee fuula peejii kee tokko yookaan immoo daldalaa kee tokko akkasii beeksisuu yoo barbaadu taate nama meeqaati tuttuqe? Parsantaa 100 keessaa nama meeqaati tuttuqe? Kan jedhu jechuudha. Parsantaa 100 keessaa. Kunis immoo akkamitti? Kiliiksii hiruu impireeshiniidha. Impireeshiniin kam? Impireeshiniin kun alaa yeroo beeksisni mul'ate yeroo hanga beeksisni mul'ate jechuudha. Hanga beeksisni mul'ate yeroo beeksisni mul'ate yeroo inni irra deddeebi'ee mul'ate hanga inni irra mul'ate sana kiliiksiin immoo jira nama kiliik godhe nama beeksisa san kiliik godhe sun kiliiksii godhame sana impireeshiniidhaaf irreetti parsantaayilii isaa 100 baay'isna jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo ka fudhannu ta'ee kiliiksiin meeqa jennee yoo kanaalte kiliikii 500tu godhame haa jennu. Konversiinii jechuun hanga amma tana CTR reefu tana ilaallee asitti konversiinii ilaallee jirra. Konversiinii jechuun beeksisa sana kiliik godhee namni dhufe. Beeksisa sana kiliik godhee namoota dhufe biratti namni beeksisa sana kiliik godhe tokko maal godhu namoonni sunniin beeksisa sana gaafa kiliik godhan amma nama 5,000 bira ga'ee nama 5,000 san keessaa beeksisni sun mul'ate. Konversiiniin godhame kan nuti jennu beeksisa weebsaayitii irra jiru sana yoo kiliik goone yookaan immoo yoo beeksisa Facebook Ads irra mul'ate yookaan immoo YouTube irratti illee mul'ata yoo nuti kiliik goone kara beeksisni suni gara dhaabbatichaatitti gara pilaatfoormii dhaabbaticha sanitti yoo kan fudhatu kan geessu yoo kadheenu ta'e yookaan amma fakkeenyaaf imo fayyadamna yookaan immoo kubbaa laluudhaaf ni goona. Aadsiin tokko nu rakkisee inni aadsii sana kiliik goone aadsiin sun gamas nu geessa yookaan immoo pileestoorii keessaa akka nuti aappii sana fa'aa buufannu aappii pileestoorii irra jiru kan beeksisni irratti hojjetame tokko irra nu geessa. Gaafa inni nu geesse hangi namoonni tuqanii achi dhaqan sun maal jedhama? Konversiiniidha inni suni. Konversiiniidha. Konversiinii isaati. Konversiinii isaa. Konversiinii hanga namni tuqee dhaqee sun kiliikii hanga namoota kiliikii godhanii jechuudha. Hiruu impireeshinichaati. Impireeshinii hanga beeksisni mul'ate namoota beeksisni biratti mul'ate sanaaf irratti dhibbaan gaafa baay'ifne CTR arganne jechuudha. Dhibbantaa cuqaasaa jechuudha gara biraatiin CTR jechuudha. Rooyin immoo maali? Rooyin bu'aa investimentiidha. Maallaqa baafame. Bu'aa investimentii maallaqa baafame irraa bu'aa argame jechuudha. Argitanii? Baasii nuti baafnee beeksisa Feesbuukii sana beeksifnee yoo monetaayiz illee ta'e akka namni weebsaayitii keenya yeroo weebsaayitii monetaayiz ta'e weebsaayitii sana akka beeksisu yookaan yuutuubii sana akka beeksisu namni achirraan dhufanii viidiyoo yuutuuba keenya yookaan immoo weebsaayitii keenya daawwachuudhaan namoota irraa galii nuti arganna. Maallaqa baafame irraa bu'aa argame rooyiidha kan nuti jennuuni. Qarshii 10,000 baaste yoo 30,000 argatte jechuudha. 30,000 walii galatti. Yoo argattu taate bu'aan kee 20,000 yookaan immoo gara biraatiin immoo yoo 10,000 baaftee sanii malee 30,000 argachuu jechuudha. Hangi bu'aadhaa ati waan san beeksisuurraa argatte yookaan maamila dhufurraa argatte
rooyii jedhama jechuudha. Digital marketing keessatti wanti isin hubachuu qabdan immoo riichiidhaa fi impireeshiniin adda ta'uu hubachuu qabdu jechuudha. Riichi jechuun namoota beeksisni sun bira ga'ee, impireeshinii jechuun immoo beeksisni yeroo meeqa mul'ate kan agarsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko beeksisa tokko yeroo 3 yoo ilaale riichiin isaa tokko garuu impireeshiniin immoo 3 jechuudha. Beeksisa yeroo 3 ilaale waan ta'eef jechuudha. Beeksisa yeroo 3 ilaale jechuudha waan ta'eef jechuudha. Mee hanga ammaatti waan hin dubbadhe irraa mee waan ifa isin hin ta'in jaluma jalaa buusaa deemna waan ta'eef. Waan ifa isin hin ta'in gaafadhaa. Waan ifa isin hin ta'in. Hin dhaga'amuu? Ni dhaga'ama barsiisa. Baay'ee mee hanga ammatti waan hin dubbadhe irraa wanni isin hin galiin illee yoo jiraatu ta'e. Haalli dubbii kiyyaa isiniif galaa? Isinii galaa jiraa? Hayyee bareeda ifadha. Tole. Waan jedhu. Hanga ammaatti wanni isin hin galiin jiraa? Namni wanni isin hin galiin yoo jiraatu ta'e? Conversation is engagement tan. Conversion is engagement. Okay. Conversion fi engagement. Waan kana ilaalte Facebook kee takkaa dashboardii seentee ilaalte? Karaa salphaa ilaalte? Ayyee laale. Hayyee. Amma achirratti laayikiin jiraa, sheeriin jiraa, koomentii isaan kanneen ingeejimentii fuulduratti tarrisee akkanatti labbaasiifa. Hirmaannaan namaa namni wanta ati gadhiiste sanirratti hangam takka hirmaatee waan agarsiisu jechuudha. Hangam takka laayikii hangam, koomentii hangam, sheeriin hangam waan jiru. Isaan kun immoo riichii irratti baay'ee ol kaasa namoota bira ga'uu irratti. Agartee? Beeksisni riichiin gaafa jennu riichiin 2,000 ta'ee impireeshiniin isaa 4,000 ta'uu danda'a. Namni tokko yeroo 2-3 irra deddeebi'ee beeksisicha ilaaluu danda'a. Namni tokkichaan irra deddeebi'ee ilaale kuni yeroo 3 yoo irra deebi'ee ilaale impireeshiniin isaa 3 garuu immoo riichiin tokko akkasi qabatama. Masii galee? Kan biraa immoo konvershinii. Tarkaanfii barbaadamu fudhachuu. Konvershinii jechuun. Yoo bifa aarsiitiin kan dhufu ta'e nama aarsii san tuqee gara sanitti dhaqee jechuu gara biraati. Amma aarsii amma weebsaayitii gadhiifama. Amma fakkeenyaaf weebsaayitiilee garaagaraa amma damiinaa chaanaalirra gadhiifamu hin jiranii? Hubannoo garaagaraa ni jiru. Isaan san gaafa tuqxan aarsii tochirra mul'ata laata jirtan yoo ta'e. Aarsii jechuudha. Namni tokko irra deddeebi'ee yeroo hedduu deddeebi'ee liinkii sanaan banee waan san dubbise yoo ta'u ta'e riichiin tokkuma nama tokko. Garuu aarsii san gizee hedduu tuqee aarsichirra yeroo hedduu cuqaase yoo ta'u ta'e immoo impireeshiniin isaa hammamtuma inni kiliksii baay'ise sana impireeshiniin baay'ate jechuudha. Amma ifaa si galee? Ayyee. Tole. Kutaa itti aanu kana keessatti immoo kan nuti ilaallu maali? Imala maamilaa. Customer journey and the market funnel waan jedhamu. Kana keessatti daldalni onlaayinii yeroo ammaan tanaa bu'a qabeessa ta'uuf maamiltoota keenya eessaa ka'anii maal yaadanii akkamitti hanga oomisha keenyaa bitaniitti
akka deeman adeemsa isaan deeman hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Argitanii waan nuti beekuu qabnu daldala onlaayinii kanarratti jechuudha. Bu'a qabeessa ta'uudhaaf maamiltoonni keenya eessaa kaan maal yaadan akkamitti hanga oomisha keenya bituutitti adeemsa akkamii keessa deeman waan jedhu beekuun waan murteessaa ta'u hubachuudha qabdan jechuudha. Kunis karaa lamaan kan nuti ibsinu jechuudha. Tokko customer journey yookaan imala maamilaa jennaan. Kan lammaffaa immoo faana maarkeetingii yookaan immoo maarkeetingi faanaalii kan nuti jennuun faana maarkeetingiidha gaafa jennu dhaabbii haalata isaa jechuudha kan nuti beekuu qabnu jechuudha. Imala maamilaa gaafa jennu customer journey gaafa jennu kun maal of keessaa qaba? Imala maamilaa jechuun muuxannoo guutuu maamiltoonni daldala keessan waliin qaban. Muuxannoo jechuudha. Muuxannoo. Amma fakkeenyaaf weebsaayitii irraa Amaazoon irra seentee waa bitachuu barbaadde yoo ta'e yookaan Turshoop irra seentee waa bitachuu barbaadde yoo ta'e gaafa duraa hin beekne sana hedduu si rakkise. Garuu boodarra immoo salphumatti muuxannoo takka bitattee ilaaltee jennaan salphumatti seentee bitattee baata jechuudha. So inni kun maali? Imala maamilaati. Customer journey imala inni deemu muuxannoo inni qabu beekuu barbaachisa jechuudha. Kan biraa yeroo jalqabaa amma fakkeenyaaf yeroo jalqabaa maqaa keessan dhaga'an irraa kaasee hanga oomisha bitatanitti bitatanii deebi'aniillee dhufuutti. So nama tokko onlaayinii irratti waan gurguratu sana yaada kontentuma amma fakkeenyaaf wanni gurguramu meeshaa qofaa miti yaadni illee ni gurgurama kontentiin wanni ati uumtullee ni gurgurama. Ni gurgurama yaadni amma fakkeenyaaf viidiyoo gaarii tokko yookaan nama kofalchise yookaan beekumsa waan gaarii keessaa qaba yoo ta'e namni akkas follow miidiyaa keessana godhee lammaffaallee deebi'ee dhufee miidiyaa keessana daawwatu waan godhu keessaa waan tokko jechuudha. Hanga sadarkaa sanitti illee yaaduu qabdan jechuudha gaafa kana dubbannu. Faanal maarkeetingi faanalii gaafa jennu maarkeetingi faanaliin immoo tarkaanfii maamiltoonni fudhatan kan agarsiisu yoo ta'u namoonni baay'een jalqaba irratti dhufanii lakkoofsi isaanii gadi bu'aa deemuudhaan xumura irratti nama bitu ga'uun agarsiisu jechuudha. Bittuunis gabbu'aa. Lamaanuu sirriitti beekuun immoo tooftaa maarkeetiin qopheessuudha baay'ee murteessaadha. Haa ilaallu asirraa. Jalqaba hubannoodha. Hubannoo for creating awareness miidiyaadhaan illee hubannoo uumne kaayyoo fi mirga amantichaaf beeksisuu jechuudha. Amanamummaadhaan beeksisa hojjechuudha. Kaayyoo isaatii fi mirgoota namni fayyadama namni miidiyaadhaan beeksifne. Then hubannoon nuti goone kun immoo hubannoon nuti kan inni kuni maal uume nama keessa fedhiidha. Intarastii. Hammi namni hubannoodhaaf ilaalee fi fedhii qabaatu wal qixaa miti jechuudha. Kan fedhiidha kan intarastii waan san gabaa keessan sirraa bituu barbaadu warra hubannoo harkatee sanii gadi yoomillee taanaan maaliif sanii olitti harkadheen hin jirtu. Iccitiinsaa kunillee immoo maali? Yeroo dhufuu fi fedhii guddaa qabaatee akka inni karaa kanatti dhufu godhuudha jechuudha. Intarastii fedhii inni qabaatee dhufu jechuudha. Sadaffaa erga fedhii waan sanii qabaate immoo yaada keessa galcha yookaan consideration godha. Consider godha. Maamilli sun consider godha. Hojiirra oolmaadhaa fi faayidaa bal'inaan irraa eeguudhaan faayidaa sana hordofuu eegala jechuudha. Jalqaba ni fedhee hubannooti kan ta'erraa ni fedhee then consider godhee yaada keessa galchee xiyyeeffannootti kan ilaala.
hojiirra oolmaa fi faayidaa isaa bal'inaan eega. Erga faayidaa isaa arge sanii booda maal godha? Kan faayidaa isaa argelleen takkaa wayii harkaa dhabaa walakkaan isaa yookaan immoo takkaa wayii harkaa dhabaa yookaan immoo yeroo sanatti waan wayii isa rakkisuu danda'a. So gaafa biraa deebi'uu danda'a jechuudha. Hammaan fedhii qabaate suniyyuu yaada keessa galchiisaniyyuu. Then bittaadhaatitu itti aana jechuudha. Bittaan sababoota kanaatiin maal ta'a? Namoota consider godhan sanii gadi ta'uu isaati jechuudha. Si agarsiisu jechuudha. Hammamtaan isaanii hangasumatti. Then ammoo bitachuudhaaf murtii kennuudha. Amma asirratti bitachuudhaaf murtii kennanii karaa bittaatti seenuudha. Dhumarratti hoo amanamummaa ijaaruu fi qaama beeksisu ta'uudha. Dhumarratti erga ni bitatanii meeshaan sun akkuma isaan achirratti barbaadan sana yookaan immoo waan akkanaa baruudhaaf imeelii banachuudhaaf akkana garuu godhiin imeelii banachuudhaaf isteeppiiwwan kana keessa deemuudhaaf ammaan tan isin garsiistee yuutuub irra agarsiisuu dandeessa. This is digital marketing gurguruu irra jirta. YouTube irrattis yaada gurguruu irratti jirta. So namni imeelii qixa sirriitiin si hordofee isteeppiiwwan ati himte sana ilaalee banate tokko nama biraatiif maal jaan liinkii chaanaala YouTube irraa ilaaltuun si ergaa jedhee liinkii keessana ergaaf. This is advocate si godhuudha. Si beeksisuu. Si amanee qabatamaan argee si beeksisuu jechuudha. So haala kanatti fudhadhaadha. Haalli chaanaala isaa kana akkaataan itti dubbadde isinii galeeraa? Isinii galee? Ifaa? Tole. So kanaaf maarkeetingii faanaaliin immoo maarkeetingii faanaaliin nuti jennu kuni sadarkaa 5 qaba jechuudha. Sadarkaa 5 keessa darba jechuudha. The first one is create awareness, hubannoo uumuu. The second one is interest. Lammaffaan isaa fedhiidha. Sadaffaan immoo consider yookaan immoo yaada keessa galchuu. Afuraffaan bitachuu. Shanaffaan immoo amanamummaa kee ijaaruudha jechuudha. Amanamummaa yeroo maamila yeroo irratti hundaa'e ta'anii namoota biroofis gorsan jechuudha. Itti filannaa gaarii keessaanii ta'uudhaa fi namni biraalleen akka garas dhufu waan ni jaal. Kan biraa amma fakkeenyaaf nuti asii minni achi waan ni dalage promote godhee hojjete. Promote godhee inni hojjetu kana barnoonni akkas jiru argitanii barnoonni kun yeroo ammaa kanatti barbaachisaa ta'uu agartan ni dhuftan gamana fedhii consider gootanii fedhiitu isin keessa bulee hubannoo uume inni fedhii isin keessa bulee yaada keessa galchitanii ergasii immoo koorsicha paakeejii isaa bitatanii dhuftan. So haalli anasii barnoota isinii kan immoo yoo haala gaariidhaa fi waan gaarii irraa argattan maal gootu isin hiriyootiin keessanillee nama niin baradha jedhee fedhii qabu yoo ilaaltan yoo waan ni gootan takka immoo yeroo isin waan barattan kanarraa yeroo isin jijjiirama tokko gaafa isin agarsiisan gaafa arge namni tokko isin advocate godhutti jirtan jechuudha. Nan baradha gaafa isin gaafatu namni tokko immoo yoo amanamummaadhaan namni onlaayinii irraa kafaltee otoo isin barsiisin kan nafin kan si barsiisee ogummaa tokkollee immoo warraa fudhattee jirtu yoo jedhame yoo nanqixa sirriitiin isinii kanne isin maal gootu advocate gootu jechuudha. Amanamummaa keenyarra dhaabbattanii maal gootu nama biraatiif illee recommend gochuudhaan namni biraa akka dhufu gochuu jechuudha. This one is the funnel marketing jennaani. Funnel marketing amma funnel marketing fi customer journey immoo isin haa himuudha. Kafaltaniiti resiitii nu ergitan. Nummoo foormii galmeedhaatii fi telegiraamii guruupii isinii ergine. Foormii galmee sana ni guuttan onlaayinii irratti. Telegiraama jooyin gootanii ergasii gaafa kilaasiin gamu liinkii isinii keenyeeti gamana dhuftan. Tiitiita customer journey.
imala maamilaati kun. Amma yaadni kiyya isin galee miti? Isin galee? Barnoonni karaa lamaa beekaa an qofti isinit dubbadhee isinii galu isinii galee fi isinii galee isin Nugalu jira isin keessatti hin dubbisu waan ta'eef so wanni ammaan tana yoo adda isin hin beekne hafee booda isin rakkisa waan ta'eef jechuudha. Akkanumatti barsiisuullee dandeessu booda deebitanii koorsiiwwan akkanaallee e-koomersii mataa keessanii irratti websaayitii mataa keessanii irratti barsiisuu dandeessu waan ta'eef sirriitti hubadhaa. Kan biraa imala maamilaa laalleerraa isaa fi maarkeet faanalii isaadha jechuudha. Namni tokko yeroo jalqabaatiif beeksisa keenya argee jechuun battalumatti oomisha hin bitu. Wanni as keessatti kan biraa kan hubachuu qabnu jechuudha. Beeksisa argeedhaaf qofa hin dhufu jechuudha. Kottaa baradhaa jaamee beeksisni jira jechuudhaaf illee hin dhufu. Yeroo baay'ee namoonni maamilli maal godhaa rakkoo isa dura hubata. Achiis filannoowwan wal bira qabaa. Yeroo ammaan tana diijitaal maarkeetii keessatti hunduu of cinaa banee jira jechuudha. So erga amaneen booda ni murteessa. Sana booda ni bita jechuudha. Adeemsi kun kaastaamar joornii jedhama. Ogeessi maarkeetingii yeroo kana immoo kan yeroo kana sirriitti hubate immoo maal gootu akka ogeessa maarkeetingiitti gaafa hubattan isinis yeroo sirrii irratti ergaa sirrii dhiyeessuu dandeessan jechuudha. For example, waan namni salphatti irraa ogummaa xiqqaa tokko baratee ittiin hojjechuu danda'u nama barsiisuudhaaf yoo ta'e yeroo kutaan 12 amma fakkeenyaaf intiraansiin faan gadhiifamee barattoonni baay'een qabxiin isaanii yuunivarsiitii hin galchine yookaan immoo riimiidiyaal hin galchine fa'aa jalaa hafutti maal gootu ogummaa sana namoonni gamanaa fi gamas deemanii gaafa yaadni isaanitti wal dhiyeessanitti ati ogummaa sana dhiyeessuudha. Tokko isaaniifis furmaata. Siifillee immoo galiidha. Isaanillee immoo ogummaa tokko hidhachiiftee akka isaan hojii tokko hojjetan gochuu danda'udha. Gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf ogeessi diijitaal maarkeetingii sirriitti hin beekne tokko diijitaal maarkeetii kanarra maaltu deema maaltu narraa bitama jettee yaaduu danda'u qabda jechuudha. Wanni sirraa bitamu magaalatti yoo amma isaa kana re'ee fi hoolaa qabda yoo ta'u ta'e yoo re'een ammas gatii re'eedhaa yeroo kanatti gabbu'aadha yoo ta'u ta'e immoo kan hoolaa immoo ol kaadha yoo ta'u ta'e kan re'ee sana gatii rakisha sanitti gurgurachuurra kan hoolaa sana yoo gurgurtee gatii gaarii kan qabu sana keessaa gurgurtee maal gootaa isa xiqqaa tokkollee bakka buuftee kaanillee immoo haajaa keetirra akka oolchuu dandeessu jechuudha. Just like that digital marketing kanarratti illee namoonni maal godhu maaltu deemaa jira amma ayidoolojii yaada akkamiitiitu narraa bitama miidiyaa irratti kan negatiivummaa hin qabne kan nama waan biraa keessa hin galchine argite kaamanummaa kee gadi hin buufne so haala saniitiin xiinxaltee deemuun baay'ee gaarii jechuudha. Maamilli rakkoo isaa awarenessii keessatti maamilli rakkoo isaa hanqina qabu kan of hubatu namni kun dandeettii wayii tokko kanaa fayyadu waan haaraa tokkotti fiddee wanni kunis lakkaan irraa fayyada jedhee of yaadatu gochuu qabda jechuudha. Fedhii keessatti uumuu qabda. Waa'ee oomisha keetii kan caalatti barbaadu gochuudha qabda. Consideration filannoo muraasa wal bira qabu eegala. Then dhumarratti immoo decisionii murtoodhuma inni kan jechuudha. This one is the positive sides, this one is the negatives. Isaan kunillee immoo negatiivaa otoo hin ta'in negatiivii pozitiivaa kan jedhaman jechuudha isaan kunniin. Imalli maamilaa sadarkaa 5 qaba jennee dubbanne jechuudha. So imalli maamilaa sadarkaa 5 kan inni qabu akkuma reefu tana dubbanne sana beekumsa yookaan hubannoo uumuurraa fedhii waa'ee oomishaa caalatti beekuu barbaada yaaduu sanaan booda filannoo muraasa wal bira qabee ilaala murteessuu san booda gara murteetti deema murtoo bittaa gaggeessuudha fudhata jechuudha. Sanaan booda immoo amanamummaa isuu biraa fudhatee yeroo biraatti deebi'ee bituudhaa fi nama birootillee gorsee gara kee fiduu danda'a jechuudha. Erga kana ilaalleen boodatti immoo what is the top finance?
and the middle funnel fi top funnel kan jedhamu immoo maal yeroo ammaan tanaati top funnel chaanaalota jiran keessaa namoonni akka isin beekan gochuu keessatti jechuudha. Top funnel warri jedhaman maal fa'a? Bloogii, just like website ta'uu danda'a jechuudha. YouTube. For example, nama Itoophiyaa keessa jiruuf the more Facebookidhaa fi TikTokii wantoonni kana garaagaraa kunniin barbaachisan illee yoo barbaachisan irra caalatti biraandii keessan immoo yoo biloogiidhaa fi YouTube irratti ijaartan gama kiyyaan baay'een isin gorsa jechuudha. SEO article kan biraa immoo SEO article search engine jechuudha. Websaayitiin keenya akka saffisaan namoota baay'ee biratti mul'atu websaayitii ta'e tokko yoo kan irratti hojjennu taate artikelii garaagaraa maxxansaa akka deemnu yoo ta'u taate jechuudha. Namoota addunyaa birallee akka inni ga'u gochuu keessa qabna. Fakkeenyaaf akkaataa buna Itoophiyaatti qopheessan yaada jedhu irratti viidiyoo hawwataa tokko yoo qopheessite namni YouTube irratti namni hin laalle hin jiru jechuudha. Dubartii kameettiin takka yookaan immoo baay'ee muuxannoo qabdu buna mi'aa qopheessitu tokko maal gooti buna Itoophiyaadhaa akka itti qopheessan yookaan immoo buddeena kana akka itti buufamu adeemsa inni keessa darbu. Yoo biloogii irratti bifa barreeffamaatiin viidiyoodhaan deeggartee weebsaayitii irratti yoo YouTube irrattis yoo ta'e Facebook irrattis yoo ta'e TikTok irratti yoo ta'e yoo isaan kana hojjette amma fakkeenyaaf nyaata amma dubartoonni keenya gara biyya Arabaa fa'aa deemu isaan kana irratti dubartiin takka biyya Arabaa jirti yoo ta'u ta'e nyaata biyyoota Arabaa kana akka itti hojjetan yookaan immoo waan itti achitti irratti hojjechaa ni jirtu mindaan ittiin kafalamaaf jiru sana tokko tokkoon baaftee paartiidhaan hojjetaa deemtee yoo ta'u ta'e otoo waan biraa waan tokkoon goonetti biraandii mataa isii biraandii ajaa'ibaa ijaaruu dandeessi jechuudha. Ijoolleen as keessaa barnoota kan hordoftan illee TikTokii fi Facebookii keessattuu namoonni Itoophiyaadhaan ala jirtan the very important for you namoonni suudii jiran illee jechuudha. Facebookii illee content creationiidhaan monetaayizii godha waan ta'eef jechuudha. So kanarratti illee xiyyeeffattanii hojjechuu fuulduratti ni keessa jechuudha. Waliin illee ilaalaa deemna waan ta'eef middle of funnel kan jennuun immoo kaayyoo amanamummaa ijaaruudhaa fi hubannoo dabaluudha. Agartanii weebinariidhaa fi akka firii gaayidii imeeyiliidhaa fi piroodaaktii deemuu frequently asked questions gaaffiilee yeroo hedduu irra deddeebi'anii ka'an fa'aa irratti yoo kan hojjennu ta'e gaaffiilee yeroo baay'ee irra deddeebi'anii hojjetaman faak kan jedhaman frequently asked questionii fi compare and contrast wanta garaagaraa irratti yoo hojjenne jechuudha. Isaan kunniin middle of funnelidha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle laaptooppii kana filachuun maaliif gaariidha jennee jechuudha. Laaptooppii isaan biraarraa Lenovoodhaa fi laaptooppii gosa biraa ta'e tokko wal cinaa qabuudhaan namaaf hanga beeknu sanatti odeeffannoo sobaa osoo hin taane waan sirriidhaa beeknu sana namaaf qoonna yeroo bitatanitti maalirra dhaabbatanii bitachuu akka isaan qaban yookaan immoo laaptooppiin bilbila harkaatirra maaliif gaariidha maaliif barbaachisaadha waan jiru sana yoo waqtii sirriitiin ibsinee gara miidiyaatti finna yoo ta'u ta'e isaan kunneen akkanaa kun maali imeelota wantoota akkanarratti maxxansina yoo ta'u ta'e baay'ee waan gaariidha jechuudha. Waan compare and contrast qabiyyeewwan akkamiiti kan inni asirratti qopheessuu qabu jennee haala kanaan ilaallee adda beekuu qabna jechuudha. So before to the bottom of funnel kan jennuun immoo kun sadarkaa gurgurtaati jechuudha. Bottom of funnel kun sirra akka jiru kuma reefu tana gubbatti isin gartee gabatee gama jalaatti kan jiru jechuudha. Kun sadarkaa gurgurtaati qabiyyee yeroo kanaaf barbaachisu diskaawuntii, kaappoonii, firii shippingiidhaa fi teestimooniyaalii isaan kunniin e-commerce irratti kanneen akka weebsaayitii akka Amazon fa'aa irratti yoo shop stoorii fa'aa qabannu haa ta'u jechuudha yookaan immoo e-commerce mataa keenyaa irratti. So e-commerce mataa keenyaa fuulduratti amma namoonni qabaattu weebsaayitii qabaattu WordPress jechuudha. So waan barattan san
waan meeshaa ollaa keessan jiru naannoo keessan jiru simintoo haa ta'u maal haa ta'u wantoota garaagaraa. So isaan meeshaawwan sunniin jiraachuu istoora isaanii sanii qabaachuu erga batamoota isaanii hojii wal dubbattee oomishii qabaattee achirratti maxxansuudhaan gurgurtaa ofuu dandeessa. Yoo magaalaa isaaniitti anturraa simintoon baay'ee kadhabamu yoo ta'u ta'e namni keenya immoo gaafa hubataa deemu kanalleetti immoo sooshaal miidiyaa illee gaafa irratti hojjettu meeshaalee ammaa kana jiran avaayilabilii kan ta'an gaafa himtee dhufanii achii fudhachuudhaan ati immoo gama biraatiin immoo as piroomooshinii saffileet hojii waan bu'aa argatta jechuudha. Kan biraatiin immoo namoota illee gara dijitaalaayiziitti fidaa jirta. Waan ta'eef galiiwwan gara aarsiitiin gula aarsiifaadhaan ta'ee advertaayizmentii maarkeetingiidhaan argattuun jirattis kan biraa kan garaagaraa argachuu dandeessa jechuudha. Diskaawuntiin gaafa jiru kaapoonii firiidamoo shippingii fi teestimooniyaal isaaniillee hunda isaatu jechuudha. Har'a qofa amma parsantaajii 20 diskaawuntii qaba jechuudhaan namoota bituu irratti bituudhaan jechuudha. Kaasuu maaliif kun immoo sababa addaa tokkoon sababa tokko waan tokko sababeeffachuudhaan diskaawuntii faan gaafa godhamu jechuudha. So kanaaf wantoota akkanaa sirriitti adda baafachuutu barbaachisaadha jechuudha. Carraawwan hojii maarkeetingii dijitaalaa kana keessa jiranoo maal fa'aadha? Bara kana egaa bara 2026 keessa jiru kanarra dhaabbannee yoo ilaallu taate jechuudha. Dhaabbilee xixiqqoo fi gurguddoon dhaabbileen mootummaa akkasumas immoo dhaabbileen dhuunfaa hedduun tajaajila isaanii gara dijitaalaatti ceesaa jiran akkuma biyya keenyaatti yoo ilaalle jechuudha. Kanaaf maal barbaadu ogeessota maarkeetingii dijitaalaa irratti fedhiin yeroo irraa gara yerootti ogeessota maarkeetingii dijitaalaa barbaaduun fedhiin ogeessota barbaaduudha yeroo gara yerootti ammaan tana dabalaa jira jechuudha. Namni ogummaa kana qabu mana isaa taa'ee hojjechuu, firiilaansiidhaan hojjechuu yookaan immoo dhaabbata keessatti qacaramee illee hojjechuu danda'a jechuudha. Maal godhee wantoota asiin gadii kana irratti tokko digital maarkeetingii ispeeshaalistii ta'ee kana jechuun karoora maarkeetingii qopheessuudhaan beeksisa dijitaalaadhaa bulchuu jechuudha. Hordoffii taasisuudhaan gurgurtaa akkamitti guddisa SEO kirooniksii sana akkamitti hojjetee akkamitti akka inni itti dabalu jechuudha. Fakkeenyaaf TikTok irratti haashtaagii waan garaagaraa kana gaafa gootu sun akka nama hedduu bira ga'uufi bu'aa qaba sunneenis fuulduratti ilaalla. Bu'aa hojii madaaluu. Bu'aa hojiillee madaaluu irratti digital maarkeetingii akka ispeeshaalistii taatee jechuudha. Sooshaal miidiyaa maanaajarii taatee amma fakkeenyaaf nuti amma Afrikaan Hooldiingii nu harka ture yoo ilaalte waggaatti waan baay'ee kafalu. So fuula miidiyaa hawaasaa dhaabbataa tokko bulchuu jechuudha. Suuraa maxxansuu, viidiyoo qopheessuudhaa fi yaada maamilaa deebisuu jechuudha. Kunis sooshaal miidiyaa akka sooshaal miidiyaa maanaajeriidhaatti taatee jechuudha. So SEO akka SEO ispeeshaalistiitti ammallee weebsaayitii tokko Google irratti akka ol ka'ee mul'atu gochuudha. Akka inni ol ka'ee mul'atu akka gootuufiif jechuudha. Yeroo waan isaan maxxansan hundayyuu akka inni SEO guutuu ta'u godhuudhaan jechuudha. Kanneen hundayyuu immoo waan Upwork yookaan immoo LinkedIn irratti illee waan keetiin maxxansitee namoonni gara sanii illee si qunnamuu akka danda'an gootee ogummaa kee gurgurachuudhaan barruu fooyyessuu barruulee jiran kan duraan jiran illee fooyyessuu irratti akka SEO ispeeshaalistiitti si qacaramtee yookaan immoo mana kee teessee hojjettee jechuudha. As adminiin si kenname jechuudha. Kan biraa koontentii kireetariidha. Barreeffama, suuraa, viidiyoodhaa fi poodkaastii qopheessuudhaan namoota harkisuu fi daldala walii wal qunnamsiisuu jechuudha. Inni biraa immoo PPC ispeeshaalistii kan jedhamu Google Adsii fi Facebook Adsii irratti beeksisaan kaffaltii bulchuu. Namoonni Facebook Adsii irratti waa beeksifachuu barbaadan bifa Adsiitiin Itoophiyaa keessa baay'ee guutaniiru amma.
kaampeenii uumuu baay'eetii bulchuudhaaf si teeree fooyyessuu barbaadan si akka PPC specialist taate isaan sana achirratti isaanii gochuudhaanin steppiiwwan san hundayyuu guuttee fi jechuudha. So maallaqni isaan achirra galchasan guyyuma tokkotti osoo hin dhumne waan xiqqaadhaan akka beeksisa baay'een hojjetamuuf gochuudhaan PPC specialist taatee hojjechuu dandeessa. The another one is freelancers. Freelanceriin dhaabbata tokko keessatti qacaramee osoo hin taane maamila adda addaatiif hojii hojjechuu jechuudha. Waan kana yeroo xiqqaa keessatti. For example yeroo darbee SEO irratti blog writing hannu warra Sweden kana faana keessatti warra biyyoonni Awurooppaa baay'ee si hannu jechuudha. Sa'aatii time taaskii si hannu taaskiiwwan san yeroo sanitti xumurtee ni hojjettaa hanga siin jaan sana yeroo sanitti si kafalu jechuudha. So WordPress tokko develop gootee fi $600 fudhachuu dandeessa jechuudha. Yeroo siin jedhame san keessatti xumurtee. Kanaaf immoo hojjechuu danda'u immoo maali? Profiiliin kee ibsuu danda'uudha qaba jechuudha. Profiiliin kee maali? Hojiiwwan ati hojjettee achirra qabatamaan jiraatanii agarsiisuu qabda jechuudha. Profiilii keetillee isa sirriitti ijaaruu qabda jechuudha. Kan biraa haala inni itti aanu haala tireendisii maarketingii dijitaalaa bara 2026. Maarketingii dijitaalaa yeroo hunda ni jijjiirama wanni isin beekuu qabdan. Kanaaf ogeessi gaariin haala yeroo ammaa beekuu jijjiirama hordofuudhaa fi of fooyyessuu irratti xiyyeeffachuu qaba. Ammatti jechuun yeroo tokko bareettee hin teessu. Akka weebsaayitii develop gochuu beekuu qabda. So pilaaginiin haareen tokko dhufe. Haaree kana waan baay'ee gabaa keessatti murteessaa ta'e. So ati immoo maal godhuu qabda? Isa sanaa wajjin yeroo wal baruu danda'uudha qabda jechuudha. Haalonni armaan gadii dhiibbaa guddaa qabu waan ta'eef. Amma fakkeenyaaf kan bara kanaa kana yoo ilaalle haalonni baay'een dhiibbaa qabaatan maaltu jira? Artificial intelligence dhufuun kun AI'n barreeffama qopheessuu, suuraa uumuu, yaada maamilaa xiinxaluudhaa fi iimeelii qopheessuu keessatti baay'ee gargaarsa guddaa ta'ee dhufee argamee jira jechuudha. Waan hunda salphisee jechuudha. Haa ta'u malee AI meeshaa hojii salphisu qofa bakka kalaqaa fi murtii namaa guutumatti buusuun immoo hin danda'amu. Itti fayyadamtee maal gochuu dandeessa? Hojii keessan ittiin salphisuu immoo ni dandeessa. Garuu immoo hojii keessana yaada kee hundayyuu bakka hin bu'u. Short form viidiyoodha. Kan biraa immoo short form viidiyoon pilaatfoormiileen short form viidiyoodha dhufuu isaaniiti. Kanneen akka TikTok irratti, Instagram irratti, Instagram Reelsii fa'aa, YouTube Shortii fa'aan dhufuu irratti viidiyoolee gabaabaan jechuunis sakandii 30 haga 60 gidduutti argaman baay'ee beekamaa dhufuun isaanii dhiibbaa tokko jechuudha. Haala qabatamaa amma gabaan keessa jirtu jechuudha. So asirratti AI beekuudhaan fi yeroo kee qusachuudhaan. So ati maamila akkuma dursan ittiin takka takkaan guura yoo itti bartee AI'n jirtu kana keessatti gabaan kee gabbu'ee hafa jechuudha. Short viidiyoon yeroo itti baay'achaa jiru kana keessatti illee immoo ati maali? Akkuma duraan viidiyoo qulqullina qabnee fi haala duraatti hin deema jettee yaaduun kee waan hin taane jechuudha. Yaada gabaabaadhaan waan baay'ee ibsu personalization kan biraa maamila hundaaf ergaa tokko erguu mannaa fedhii isaanii irratti hundaa'uudhaan ergaa adda addaa qopheessuu jechuudha. Fakkeenyaaf kitaabota kana illee jaallachuu dandeessa jechuudha. Yaada dhuunfaa kan maamilaaf mijatu jechuudha. Kitaaba kana bitadhu irra kitaaba kana ni barbaaddaa. Kitaaba kana ni jaalattaa si barbaachisaa jettee gaafachuu akkas bifa kana fakkaatuutiin dhiyeessuu jechuudha. Voice search and mobile firastiin jiraachuu isaanii. Namoonni baay'een bilbila isaanii irratti sagalee fayyadamuun barbaacha gaggeessu. Maali? Bilbilaan wanni kanaa kun ni jirti. And is there this licensing jechuudhaan jechuudha. Isaan kun maali voice search jedhamu jechuudha. Kanaaf weebsaayitii fi qabiyyeen bilbila harkaa irratti hojii gaarii qabuu fi sagalee irratti hundaa'eefis mijachuu qabu jechuudha. Weebsaayitii irratti illee saffisa ifaa ta'ee fi dubbisuudhaaf illee bifa salphaa ta'een dhiyaachuu qabu. Akkamitti immoo of qopheessuu qabna waan jedhuuf immoo baradhu barnoota jalqabde kana immoo xumurii shaakalii ni baratta. Weebsaayitii illee uumii poorfooliyoo qopheeffadhu hojii dhuunfaa keetii sanaan booda itti jalqabi. Barachuu immoo hin dhaabin.
maarkeetingiin yeroo hunda ni jijjiirama waan ta'eef. Kana haala kanaan yoo deemne baay'ee milkaa'oo itti taane jechuudha. So dadhabdanii jirtan na fakkaate isinilleen. Akkam? Taafuuf immoo Hordofaa jira. amma daqiiqaa muraasa qabna daqiiqaa 15. Yoo immoo gaafiidhaan iddoo irratti dhaabne kan naa qabaa. Shaakala hojiirra fi piroojeektii. Itti fufnee daqiiqaa hafte kana. Itti haa fufnu. Wanni goone yoo gara sagantaan torbanittis guyyaa lama waan taateef. Kanaaf shaakala hojiirra oolmaa fi piroojeektiidha tokko isinii kannaa. Beekumsi qoftiin dubbisuu qofaarraa beekumsi hin argamu. Wanti nama tokko ogeessa taasisu inni guddaan maali? Hojiirra oolchuudha. Namni kitaaba konkolaachisummaa guutuu dubbisuu danda'a. Garuu konkolaataa oofuu kan danda'u yeroo konkolaataa qabatee shaakalu qofa. Akkasumas maarkeetingii dijitaalaa kana keessatti hojiirra oolchuudhaan qofaatu nama keessaa beekumsa akka qabduu fi muuxannoo nama beekumsa qabuu fi muuxannoo horate si taasisa jechuudha. Kanaaf wanni isin gootanii dhuftanii dhaabbata tokko filadhaa. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaan Airlaayinii fudhu yookaan immoo Safaariikoom Itoophiyaan haa ta'u mana nyaataa naannoo keetii tokko haa ta'u weebsaayitii ni qabaa. Dhaabbilee biyya keenya keessa jiran tokko Airlaayinsii haa ta'u fedhan Airlaayinsii. Amma fakkeenyaaf onlaayiniidhaan murta tikeetii faawundi liinkii iyyuu qaba. So weebsaayitii qabu jarri kun weebsaayitii ni qabaa. Feesbuukii ni fayyadamanii. Instaagiraamii, tiiktookii yookaan yuutuubii irratti ni mul'ata. Odeeffannoo kana gabatee keessatti tarreeffadhuuti qabadhu dhaabbata tokko erga waan ni goote. Dhaabbanni sun yoo kanneen qabaate immoo akkamitti deemuu danda'a waan jedhuuf booda estimeet goota waan ta'eef. Lammaffaa maamiloota hayyeeffataman adda baasi. Daldalaa tokko filadhu. Oomisha maalii gurgurta? Maamilootni kee eenyu fa'a? Umriin isaanii meeqa? Rakkoon isaanii maali? Ati immoo akkamitti furmaata isaanii kennita? Fakkeenyaaf mana uffataa tokko dubartoota umrii 20 hanga 40 jiran jechuudha. Finfinnee keessa jiraniif kan tajaajilu haa ta'u umrii irraa jiraatu manni uffataa sun. Uffata kanaa yoo barbaaddan ta'e magaalaa sana keessa magaalota keessatti namni tiiktookiin fayyadamne feesbuukiin fayyadamne hin jiru yeroo ammaa tanaatitti. So kan baadiyyaa naannoo sanii illee hin jiru jechuudha. Tiiktook irra baasi. Ijoollee ati gurgurachuu barbaadda taanaan gurguruu barbaadda yoo ta'e uffata akka daa'imnis ijoolleellee maal jetti uffata akka achirraa tiiktook irratti akkanatti beeksisanii manaa baluu jiraanaa biti jetti maatiidhaan. Maatii yoo uffata isaanii bituudhaa ka'eeyyuu. So filannaan keessan jalqabaa isaan ta'a jechuudha. Filannaan isaanii jalqabaa isin ta'a jechuudha. Isin warra beeksisee sana. Saniyyuu biyya teenya biyya itti waan akka miidiyaa irratti arganii tokko uffannuma lafatti akka salbaacii fokkotaa ta'eeyyuu yoo miidiyaa irra mul'atu uffata bareedaadha jedhamee tilmaamu kana keessatti wantoota kana baay'ee fayyadamuu danda'uudha qabdan jechuudha. Bira namoota uffata qaban sanirraa illee immoo isin maali? Namoota harkisuudhaan hanga dhufaniin so immoo kana siif akka hojjechaa fi deemtu yookaan immoo yoo qabaatte immoo irratti hojjechaa fi deemtuun turmaata keessa gaafa jijjiiramu dhufaa deemu immoo ati immoo san keessa biraandii kee namni biraallee naa hojjedhuudhaatitu dhufa gaafa kan nama tokko beeksiste bifa gaariitiin hojjechaa fi deemtu ta'e jechuudha. Hojjetaa fi deemtu ta'e jechuudha. So kanaaf waan namni biraallee isin harkisaa isiniif immoo biddeena ta'a galii ta'a jechuudha. Waan kana ni gootu ni shaakaltu jechuudha. Maali cabsitee barta waan ta'eef. Shaakalli sadaffaan immoo imala maamilaa qopheessaadha. Imala maamilaa jechuudha. Imala maamilaa daldala bilbilaa harka haa ilaallu. Daldalaa tokko bilbila isaa ilaallu. Guyyaa tokko irratti googilii irraa barbaada. Guyyaa lama irratti yuutuubii keessa riiviyuu ilaala. Guyyaa sadaffaa irratti immoo weebsaayitii daldalichaa wal bira qaba. Guyyaa afur irratti diskaawuntii argee bita namni tokko jechuudha. Bilbila
argata. Bilbila argata. Ergasii immoo Google irraa bilbila guyyaa jalqabaa Google irraa waan tokko barbaada. Barbaada Google irraa. Yoo bitachuullee baattan kana ilaala. Google irraa waan barbaadan tokko waan bitachuu barbaadan tokko sarchi godhaa. Ka dhugaadhaa waan gaarii ta'e tokko hoggaa argattan guyyaa irratti yuutuubii isaanii immoo riiviyuu isaanii yoo yuutuubiis qabaatan taate ilaala. Gaafa diskaawuntii inni qabaatu bitatta jechuudha. Gaafa waa bitachuu barbaadu. Har'a Amaazoon irraa hin barbaadu yoo ta'e har'a gatiin qaaliidha. Yoo har'a ultra gatiin qaalii haa ta'u ta'e haala yerootii wajjin gaafa inni rakisha ta'etti bitatta yookaan akka notifikashinii si seenu gochuu jechuudha. Isaan kanneen kan isiniin agarsiisa. Kanneen isin ilaaluu dandeessan ammatti isaan kana ilaaluu dandeessu. Isaan kunneen isa tokkoffaa lammaffaa ilaalaadha. Afuraffaan immoo shaakala weebsaayitii fi sooshaal miidiyaa xiinxalii weebsaayitii tokko filadhu. Suuraan isaanii bareeda. Bilbila irratti sirriitti ni banama. Liinkiin sooshaal miidiyaa jira. Sana booda feesbuuk peejii tokko ammas kan biraa immoo feesbuuk peejii tokko immoo ni ilaalta. Guyyatti meeqa maxxansa? Namoonni koomentii godhu, deebii argatu, xiinxala gabaabaa kanarratti ni barreessitu jechuudha. So xiinxaloota waan akkanaa ni gootu. Kanuma solitti dubbanne kana kan jiru jechuudha. So kanneen keessatti waan isiniin galin hanga tokko isa kana isiniin agarsiisa. Waa'ee weebsaayitii WordPressii, weebsaayitii developmentiidha. Online presence keessan qabaachuu irratti boqonnaa lamarraa gaafa itti seenne immoo sirriitti ilaaltuu gaafa qabatamaan illee ilaaltan tiyooram paartii isaa ilaaltanii gaafa practical paartii isaa ilaaltan immoo more isiniif maal ta'aa deema jechuudha. Salphataa gara ga'umsaatti dhuftu jechuudha. Gara ga'umsaatti dhuftu. Kanaaf namni gaafii qabdan asirratti namoonni gaafii qabdan waan amma dubbanne kanarratti. Kanaaf barnoota keenyarraa asirratti dhaabna waan ta'eef. Namoonni gaafii qabdan. Hin jiru? የገባው እሺ ግራ የተጋባው Barsiisa barumsi adda barame akka gaariitti nuuf galee na fakkaata. Hedduu namatti tola, hedduu galatooma. Kanarraa fi barsiisa gaafii kanaan adda ta'e qaba. Akka barumsa adda ta'e jechuudha. Yeroo takka feesbuukii irratti jechuun waa'ee barumsa kanaan wal qabate wanta sartifikeetii waan akkas jedhamu jira. Sartifikeetiin kun waan akkamiin fayyada? Sartifikeetiin yaa'u evidensii danda'uu kee waan agarsiisu waan ta'eef. Amma barnoota sartifikeetii qabu onlaayinii irraa akkanatti baradhaa maalii fayyadamu kana baanteeti moo yoon sartifikeetii qabaadde maal na fayyadaadha? Lamaan akka lamaanittuu sin gaafadhe. Okay, sartifikeetii argadhaa maalii isaan warri jedhu sun promotionii bara, it is the type of promotion. Sartifikeetii argadhaan sun. Tarii viidiyoo qofa laaltee amma tan Aliisan faarra deemtee koorsii bittee fa'aa barachuu dandeessa. Si galtee? Sartifikeetii qabaa. Amma sartifikeetii biyya alaa qabaa fa'aa jedhu. Si galaa? Tarii immoo ogummaa hangana ga'ullee si kan nu dhabuu danda'u. Si galtee? Si kan nu dhabuu danda'u. So maqaadha malee amma dammooris wanni irratti xiyyeeffachuu qabdan maqaa otoo hin taane ogummaa. Ogummaa hidhadhu. Isa ogummaa hidhatteetu si baasa. Hayyee barumsa kana qofa barachuun gahaadha. Maal motiveet nu gootanii jechuun yeroo asirraa baane fa'aa shaakala akkamii akka goonu jechuudha.
Akka isin qofan eegneef jechuudha. Waan guyyaan ammaan tana bar taaksiiwwan waan gargaraa isin qopheesseera. Amma fakkeenyaaf waan isin gootan jechuudha. Reefu dhumarratti rekoomendii isin godheetiin jira. Asirratti shaakala. Amma fakkeenyaaf isin waan ni adda baasaa. Amma fakkeenyaaf kan Itoophiyaan Aayirlaayinsii fa'aa gurguddaan jira mitiire. Amma weebsaayitii tokko bantee maqaan kee eenyummaa fakkeenyaaf. Eenyu maqaan kee? Awwal. Awwal. Awweeks. Amma fakkeenyaaf awwaliin gaa mee e-commerce tokko onlaayinaan maal jettee bante haa jennu maqaa naannoo keetiitiin banuu dandeessa. Maqaa naannoo keetiitiin. Maqaa bante sanaan immoo amma kan nama biraa gaafa ilaaltuun si himaa. Maqaa nama biraatiin bante. Maqaa naannoo keetiitiin bante. Maqaa sanaan eega bante booda maqaa sanaan weebsaayitii qofaayitu Google irra jira. Sooshaal miidiyaa TikTok irra ni jira. YouTube maqaa sanii ni jira. TikTok ni jira. LinkedIn ni jira. Twitter ni jira. Telegram channel ni jira. So isaan kan hundayyuu akka ogeessaatti waan ni goote waan ni godhuudhaaf irratti hojjechaa deemuudhaaf jechuudha. So namoonni amma biyya teenya amma weebsaayitii dhaabbilee garaagaraa gurguddaa ta'anii waan kana hin qabne immoo hin jiran jettee Aayirlaayinsii yoo fudhatte TikTok irra jira, kaan irra jira jettee sirriitiin miidiyaa hundarra fattashu jechuudha. Kana fattashu. Kana wanni gootanii maqaa itti weebsaayitii ittiin boodama divilooppii gootan tokko maqaa nichee bareedaa biraandii ta'e tokko maqaalee doomeenii filachuudha. Maal irra dhaabbanni akka filannu kanneen ni ilaaltu. Sana irra dhaabbatanii sana irratti miidiyaalee garaagaraatiin intigireetir ta'e banuudhaaf maal gootanii isinii as intarteen qofa itti fayyadamuuf deemtan taane akka galiitti waan ta'eef tiraafikii tokkorraa fayyadamuudhaaf deemtan waan ta'eef tokko banattanii maqaa biraandii ittiin fuulduratti beekamuu barbaadan tokko fudhachuudhaan maal gochuu dandeessu jechuudha. TikTok illee miidiyaalee garaagaraa ittiin bantanii ammumarraa irratti hojjechaa deemtan yoo ta'u ta'e ni milkooytuun isin hin jaan gara salphaadhaan afaan salphaadhaan jechuudha. Kana gaaffii biraa. Ayyee hedduu